Akkam jirtan jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattoota viidiyoo kana har'a akkamitti Facebook page create akka godhuu dandeenyu, akkamitti page mataa keenya Facebookaan uumachuu akka dandeenyu ilaalla. Garaagarummaan Facebook page fi accountiidha garaagarummaa qaba. Kan namni hundi ammaan tan login jennee seenee itti fayyadamu kun accountiidha hundi isaatu. Innis hordoftoota nama 5,000 ol qabaachuu hin danda'u. Nama 5,000 wajji hiriyaa taataa jechuudha, friendidha. Garummoo peejiin gara namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii ifitti qabachuu danda'a. Saniifuu peejii irra wayyaa jechuudha namoota inni biizinasa illee ta'uu danda'a peejiin kun. Yeroo peejiin hordoftoonni guddataadhaa deemu advertisementii garaagaraa hojjettee galii argachuu dandeessa jechuudha peejii kanarra hordoftoota kee baay'ifachaadha. Saniifuu mee haalaan na hordofaa. Jalqaba bakka kaan irra turaan peejii tokko kireetu godhee waan jiruuf achirra naan jira. Facebook banamee jira amma Facebook banamee jira yeroo banamu kana kun amma accountii kiyya gubbarra waan ta'eef nuti amma kaayyoon keenya peejii banachuudha. Akkamitti peejii kana banuu dandeenyaadha. Peejii kana kan banuu dandeenyu tokko asirra deemnee sarara gara gubbaa kana sararri sadii kun ni jira. Sarara sadiin gara gubbarra jiru kana jechuudha. Sarara sadiin gara gubbarra jiru kana ni tuyna sanboota peej kajuu barbaanna. Page kajuu asitti argina kun asitti argama video save kajuu jidduutti argama lighting fayyadama baay'ee bu'aan Facebook lighting fayyadamaa jira waan ta'eef page kajuu tuita page kajuu gaafa tuito aan peejiiwwan duraan an banadhe sanatti agarsiisaa jira san booda akka haaraatti create godhuu deemna waan ta'eef peejii keenya kan haaraatti create godhuu deemna create page kajuu kanarra tuina create page yeroo tuinu faayidaa peejiin keenya kun nu gargaaruuf nutti agarsiisaa jira. Haa tokkoffaa irratti maal jaa biizinasa haa ta'u personal brandii wantoota oomishaatti dhuunfaadhaan qabdu haa ta'u dhaabbata keetiifis haa ta'u dhaabbata garaagaraatiif haa ta'u namoota hedduu wajjin publicly connect godhuudhaaf gargaaraa jira peejiin kun. Lammaffaa irratti immoo product ati qabdu si mul'isuudhaaf advertisementii si godhuuf si gargaara. Anni ammoo namoota miiliyoonaan argamuu danda'a mul'achuu wanta namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii mul'achuu danda'a sinjaa saniifuu faayidaa isaatii sitti himaa jira jechuudha. Achirraan get started kajuutu itti. Get started kajuu yeroo itti asirratti name kajuu jira. Name ni tuita name kajuu irratti maqaa kee galfatta. Maqaa peejii godhuu ni galchita sanboota deebiteeti. Galchitee sanboota maqaa fakkeenyaaf abdii kajuu ni banuu barbaada. Abdii kajuu gaafan tokko maqaa galchin jira kabraallee ati akka barbaaddu godhachuu dandeessa. Next kajuun tokko gaafan kana tokko kaataagorii jinjaa maal si hojjeta wanni kee kun peejiin kee kun maal si hojjeta maal hojjechuu barbaada ati muuzichaanii dhumo ogeessa fayyaati moo groosarii mana nyaataa qabdu moo maal qabda siin jira asirraa pilaas mallattoo pilaas xiqqoo ni gargaarame aad groosarii tajuu achi duuta daataa na jalaa daddafaa jira. Gaafa tuito asirratti si basa personal blog product service college and university shopping retail just for fun woman clothing e-commerce not a business man clothing store baby children clothing store maali kajuu jira search illee godhattee argachuu dandeessa. Fakkeenyaaf aartii naa bannume aartii kajuu gaafa search godhu si basa wanta barbaadnu barbaadeen sana immoo siituu wanni godhataa jechuudha. Aartii kajuun dhuftee amma aartii kajuu tokko waan itti banee jiru na fakkaata. Arti tuina arti kajuu kana gaafa tuinu deebineet maal godhuu qabna next jennaan filannee kaataagorii peejii maalii akka ta'e websaayitii qabdaa siin jaa websaayitii qabdaa yeroo siin jiru hin qabdu websaayitiin qabu waan ta'eef irra caala personal namni abdii kanaaf websaayitii yoo qabaate namni hedduun websaayitiin qabu waan ta'eef skip godhuu dandeessa. Skipping gara gubbaa kanarra jirti. Skip kana godhuu dandeessa. Meena keessuma qofaa jennuun
next yeroo jennuun step afuraffaarratti footoo cover page jalaatii fi profile akka galchisiin jaa abdii kanaaf. Wanni kana yoo footoo qabaatte footoo ta'ee mijeeffatee jalatti ni galchita. Yookaan ammoo dan jechuu dandeessaa skip illee jechuu dandeessaa jechuudha. Amma footootti hin galchinu waan ta'eef asuma tuutee footoo akkuma profilaatti san galfachuu dandeessaa dan jettan. Peejiin kee already create jira abdiidhaan. Gaafa kana akkam goota create post godhuu dandeessaa. Post akkuma kana akkuma accountitti post godhuu dandeessaa footoo add story jira. Wanti godhuu qabdu amma as you have invite friend namoota afeeruu jechuudha. Invite qachuu kana ni tuita yeroo tuitu anama nama 5,000 fi 4,572 qaba. All select qachuu kana select all qachuu kana tuita hundi si filama. Send invite itti hunda takka gara page keetti afeertaa jechuudha. Akka like si godhun akka si hordofanii namni kana ol nama kana ol aga miliyoonaatti si hordofuu danda'a jechuudha namni. Kana fakkaata taansa profile akka reefutu haala mijeeffattee asiin kana tuuti ammallee edit gootee jijjiirrachuu dandeessa. Sanboota edit page qabu as jala dhuftee yeroo barbaaddetti edit gootee lakkoofsa bilbilaa keetii ni haalaallu. Description way barreessa complete more easily. Description way wanni page keetii kan barreessa maqaan abdiin ni jira artidha. Website yoo qabaatte ni galchita description as galcha lakkoofsa bilbilaa galchita jechuudha. Isin naannoo kanatti lakkoofsa bilbilaa Itoophiyaa jira waan ta'eef kana asiin lakkoofsa bilbilaa galfachuu dandeessa. Email itti galchuu dandeessa. Location bakka jiraattu galchuu dandeessa. Waan hundaa asiin galchite save gootee asiin save godhachuu dandeessa jechuudha. Save godhachuu dandeessa. Postiin akkuma gaafa accountii fayyadamtuuti namni accountii fayyadamu irraa keessa jedhu. Sanboota guyyaan post goota accountii keetiin share godhuu dandeessa jechuudha wanta kana. Kanaafuu peejiin kana fakkaata jechuudha banamee jira amma peejiin kun. Kanaafuu galatooma hordofuu keessanii.